Kaba compounding kun kan waan tokko dhagaa ture diaspora of maal jedhaa turtanii wanti haroofti isa adda godhe kan duraanii tirraan waan haroo qabdanii sanillee akka adda baastee na himtuu fi sanitti aansuudhaan gatiilee isallee waan kana mana kana bitachuuf mana jireenyaa kana gamoo kana keessa bitachuuf namootan dirqama nama Awurooppaa jiru nama Ameerikaa jiru moo nama Itoophiyaan ala jiru biyya hunda biyya Arabaa kan jirullee bitachuu hin danda'u kan jedhu gatii isallee tolchiitii na himi akkaataa itti kafalamullee waggaa meeqatti akka fixanii mannis waggaa meeqatti eegalamee fi xumuramee fi akka kennamuuf jechuudha hunda ifanaaf godhu. Tole wanti haaraan amma gara DMCtiin jiru mandara diaspora block jedhamu yookaan immoo diaspora block number 2 lakkoofsa lammaffaasaa yeroo ammaa kana gabaadhaaf qabannee dhiyaannee jirra. Sunis immoo gamoon achirratti immoo gurgurtaadhaaf ba'ee jiru kun daayireektilii gara magaalaa Finfinnee guutummaa guutuutti akka ilaaluu danda'amutti bakki saayitii keenya akkuma beektu xiqqoo lafti isaa ol ka'aadha waan ta'eef viyuu baay'ee bareedaadha kan inni qabu. Bilookiin amma gurgurtaadhaaf ba'e kun immoo guutummaadhaa guutuutti fuula isaa gara viyuu city viewdha kan inni qabu jechuudha. Baay'ee bareedaa kan ta'edha. Kanarraa egaa namni kamiiniyyuu mana bitachuu ni danda'a. Akka saayitii keenyaatti yookaan piroojeektii kanarra istuudiyoo irraa kaasee agabbaa ciisicha afuritti kan nuti qabnu. Abbaan tokkos jira, abbaan lamaas, abbaan sadiis, abbaan afuris of keessatti waan qabuuf namni akka kaayyoo isaatiitti akka humna isaatiitti gosa mana barbaadu filatee achi keessaa argachuu ni danda'a. Diasporaadhaafis immoo tajaajila baay'ee saffisaadhaa fi salphaa ta'edha kan nuti yeroo ammaa kana kennaa jirru. Argitan eerpoortiin aadan kana fakkaata. Amma deemuu fi hiriyaan kana keessallee kana Sumayyaan silaa gara biyyaa deemte anillee jala deemuuf deema. Inshallah ilmaan xiyyaa fi Sumayyaan achi ni argade yaada. Isin galtee dhageennan fiigee anillee galuuf deema jira eerpoortii aadan keessa jira. Ayyee nageetti. Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma xayyaara seenee xayyaara keessa jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جرتن هردت الدعوة كأنه بكجرتن نجيني سوجين هاجرات فيتشا. أكو مارجتن فيديو سميان ما نبي تتجرتي في فيني كيست. بالبلا شرت وامت أنا جروف مجا سميا ما نقول سنت بالبلا في سلك وبيست. يسوجين هاسي أنا اللي ما نبي تتجرا. عمري أممو يسنيف واي منا كنا أفان أورموتين يردي بي يسنيف إبسوف نموتن بتتشور بعد واحد أبامنف تلتشي واي منا كنا يسنيه مامي أزمان مالف يسنيلف دعوة كيماتي كياف. Mul'is ni jedhee dhufe hanga waan wajjin tura biiroo seennee mucoo tokko qopheessee jiru wajjin haasofna nagaa nuuf tura. Akkam jirti? Naguma. Nagaami. Galatu. Jirta? Naguma. Nagaami. Akkam jirti? Mana keessan dambanyaa isaanii sila bitannee? Baga rabbi si gargaara baga gammadde. Amiin olmaanoo. Olmaanuu baga gammadne ati garuu hin gurgurtamu. Atillee as keessaa qabda bitattee. Anis dhuunfaa kootti bitadheera. Ni qabda. Ni qabaa. Wallaa gaarii taana. Sirriitti. Sanumaa fi hayyeekaa wanni deebi'ee si dhufeef hordoftoota daawwattoota kennaa waan bitee jira mana yeroo farramullee viidiyooleen jira ni arganii. Waa'ee real estate keessanii yookaan DMC mana an bitadhe kana Amaariffa qofaan haasee ture yeroo bituu fi kan mul'ise jechuudha. Kanaaf amma maal barbaade hordoftoota afaan Oromollee waan qabuuf chaanaal afaan Oromollee qaba. Adaamaa Tuub jedhamaa yoo beektee jiraatte. Hordoftoonnis namni hedduu keessan na gaafatan beektaa. Kanaan duras waan tokko yoo awwaa godhee mul'ise keessan dhufee na gaafatan. Kanaaf amma na gaafachuun isaaniin oolu nama hedduu barbaada waan kan nama hedduu tuyyuu fedhii qaba garuu nam tokko Amaariffaan beekne fa'aa jira kan galleef waan jiruuf namoota hedduu waan fedhaniif namni hedduu sa'aatii ammaa immoo mana adda addaa carraqaa bituudhaan carraqaa bitaniit kan seera qabeessan alaa jechuudha kan akkasii miiliyoona fa'aa baasanii bitaniit irra deebisanii mana miiliyoona lakkaa'amuun mana irra ijaaran waan waggaa meeqa xaaran deebisanii seeraan ala ta'aa harkaa jigaa jira bakka hedduu kanaaf namni hedduu yeroo gara Adaamaa kanaa fi bakka adda addaa magaalaa kana fa'aa ni ba'a. Finfinnee kana keessatti namni hedduu ka bitatu agarru. Kanaaf namoota hedduu amma bitachuus ni fedhani yookaan hin gallee fi yookaan hin beeku nama bitanii hin qabanii waan akkasii jiraachuu waan danda'uuf mee hordoftoota kiyyaaf maal dhaamta? Afaan Oromootiin waa'ee real estate kan biiroo keessatti yeroo ammana bituu kan jiru guutuu waan qabda guutuu walitti akkana himtu barbaada.
Tole baay'ee gaariidha. Yaada gaarii qabattee dhufte. Nutis anis immoo akka dhuunfaa kootiitti dhaabbanni kun tattaaffii guddaa kan taasisaa jirru. Kan ta'e duratti naa kaastee namni hubannoo dhabuudhaan yookaan immoo odeeffannoo gahaa argachuu dhabuudhaan karaa seera qabeessa hin taaneen qarshii isaa nyaatamaa qarshii isaa dhabaa jira. So sana hambisuudhaaf akka dhaabbataatti dursitees ni beektaa dhaabbanni keenya DMC Real Estate jedhama. Dhaabbata guddaadha. Waggoota 28 ol ta'eera amma erga hundaa'eeti jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo namoonni biyya keessa jiranis akkanumatti immoo namoonni biyya ala jiraatanis illee odeeffannoo guutuu argatanii akka isaan mana bitachuu danda'anii fi sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamuudhaan qooquma keenyan afaan Oromootiin odeeffannoo yeroo garaagaraatti dabarsaa jirra. Atis kana hordoftoota keetiif barbaaddee dhufuun kee waanuma gaariidha. So akkuma duratti si kaasee egaa dhaabbanni keenya DMC Real Estate jedhama. Naannoo Labuma Biraataayil magaalaa Finfinnee naannoo Labuma Biraataayil jedhamu irratti saayitii guddaadha kan misoomsaa jiru yeroo ammaatti. Lafa iskuweer meetirii 65,000 ol kan ta'u irratti mandara jireenyaa baay'ee leegzarii ta'e gosa manoota garaagaraa kan of keessatti qabate staandardii guddaadhaan hagammaatti biyya keenya keessatti illee staandardii argamee hin beekne biyyoota gurguddatan irratti kan mul'atuun haala sanaan bakka daldalaa darbee immoo bakka bashannanaa fi mana jireenyaa mooraa tokko keessatti kan of keessatti qabatee jirudha. Egaa namni tokko rakkina malee achumatti tajaajila bashannanaa, tajaajila daldalaa fi mana jireenyaa isaallee mooraa tokko keessatti kan argachuu danda'udha jechuudha. Darbees immoo faasiliitiidhaaf aminitii garaagaraa illee haga ammaatti sirriitti irratti hojjetamee jira biyya keenya keessatti. Akkuma beektu appaartimentii irra jiraachuunis muuxannoo yeroo gabaabaa waan ta'eef wanni baay'een irratti hojjetamne ture. Piroojeektii kana garuu gara hojiitti yeroo seenuun dura qorannoon ga'aan sirriitti geggeeffame biyya keessatti illee maal fooyyessinee yoo dhufne kompaawundii baay'ee bareedaa ta'e argachuu dandeenya, maamiltoota keenyaaf dhiyeessuu dandeenya kan jedhuuni qorannoo guddaan geggeessamee sana fiidbaakii fudhachuudhaan immoo baay'ee sirreessineedha kan dhufnee jirru. Even ni ilaalla sirriitti gara saayitii keenyaas dhaqne gamoo tokko isaarratti liiftii 5 kan inni of keessatti qabu. Kaargoo liiftii yookaan immoo meeshaa kan itti fe'achuu danda'an of danda'ee liiftii guddaa tokko qabna. Kan biraa immoo kan maamiltoonni ittiin deemuu danda'an yookaan paasenjar liiftii immoo 4 qabna jechuudha. Kun tokko isaa namoota 28 ol yeroo tokkotti keessummeessuu ni danda'a. Rakkina tokko malee namni jireenya baay'ee bareedaa ta'e, jireenya baay'ee sakiiwur ta'e rakkoo tokko malee mooraa keessatti jiraachuu danda'udha jechuudha kan inni ijaaramaa jiru. Darbees egaa bakkoota tajaajila garaagaraa namoonni itti argachuu danda'an waliin yoo gaddi jiraate, yoo gammachuun jiraate, sagantaan garaagaraa illee yoo jiraate bakka itti namoonni walitti qabamuu danda'an illee addaraasha gurguddaa garaagaraati mooraa kana keessa kan jiru. Bakka qalmaallee garaagaraa akka namni akka amantaa isaatiitti waliin fayyadamuu kan itti danda'udha. Darbees immoo bishaan illee kan mataa keenya underground wateriin qophaa'ee jira. Soqamee qophaa'eetu jira mooraa kana keessatti jechuudha. Kana fakkaata egaa kompaawundii baay'ee leegzariyees ta'edha DMC qabatee gara gabaatti kan inni dhufe jechuudha. Waaw, hedduu namatti tola. Bareeda, galatoom. Wanti hunduu achuma keessa jiraachuu kompaawundii kana keessa wantoonni akka mana barnootaa. Wanni amantaadhaaf barbaachisus, wanni sooshaal laayifiidhaaf barbaachisu hundumtuu iddoo tokkottidha kan mooraa kana keessatti argamu. Waa hunda bakka tokkotti argachuu dandeenya jechuudha. Okay, sige, galatoomi. Waa hedduu naa himtee waa hunda of keessaa qaba kompaawundiin kun. Kan waan tokko dhagaa ture. Diaspooraaf maal jedhaa turtanii wanti haroofti isa adda godhe kan duraanii irraan waan harawee qabdanii sanillee akka adda baastee naa himtuu fi sanitti aansuudhaan gatiilee isallee waan kana mana kana bitachuuf mana jireenyaa kana gamoo kana keessa bitachuuf namootaan dirqama nama Awurooppaa jiru nama Ameerikaa jiru moo nama Itoophiyaan ala jiru biyya hunda biyya Arabaa kan jirullee bitachuu hin danda'u kan jedhu gatii isallee tolchiitii naa himi akkaataa itti kafalamullee waggaa meeqatti akka fixanii mannis waggaa meeqatti eegalamee fi xumuramee fi akka kennamuuf jechuudha. Hunda ifanaaf godhe. Tole wanti haaraan amma gara DMCtiin jiru mandara diaasporaa bilook jedhamu yookaan immoo diaasporaa bilook nambar 2 lakkoofsa lammaffaasaa yeroo ammaa kana gabaadhaaf qabannee dhiyaannee jirra. Sunis immoo gamoon achirratti immoo gurgurtaadhaaf ba'ee jiru kun daayireektilii gara magaalaa Finfinnee guutuutti akka ilaaluu danda'amutti bakki saayitii keenya akkuma beektu xiqqoo lafti isaa ol ka'aadha waan ta'eef viyuu baay'ee bareedaadha kan inni qabu. Bilookiin amma gurgurtaadhaaf ba'e kun immoo guutuutti fuula isaa gara viyuu CTV
view dha kan inni qabu jechuudha. Baay'ee bareedaa kan ta'edha. Kanarraa egaa namni kamiyyuu mana bitachuu ni danda'a. Akka saayitii keenyaatti yookaan piroojeektii kanarra istuudiyoo irraa kaasee agabbaa ciisicha afuritti kan nuti qabnu. Abbaan tokkos jira, abbaan lamaas, abbaan sadiis, abbaan afuris of keessatti waan qabuuf namni akka kaayyoo isaatiitti, akka humna isaatiitti gosa mana barbaadu filatee achi keessaa argachuu ni danda'a. Diyaaspooraadhaafis immoo tajaajila baay'ee saffisaadhaa fi salphaa ta'edha kan nuti yeroo ammaa kana kennaa jirru. Durii yoo argite biyya keessaa namni bakka bu'aa hin qabu yoo ta'e odeeffannoo argachuudhaaf illee pirooses gochuuf illee baay'ee rakkata ture. Amma yeroo ammaa garuu sagantaa mataa isaatiitiin qabannee biyyoota garaagaraa maamiloota diyaaspooraa baay'ee waan qabnuu fi onlaayini pirezenteeshiniidhaan illee haalli keessummeessinu ni jira. So haala sanaan pirezenteeshinii onlaayinii gaggeessinaa fi maamiloonni keenya kun biyya keessaa yoo maatii qabaatan yoo fedhan argachuu danda'u. Yoo hin fedhin illee daayireektilii bakkuma jiran taa'anii kaffaltii isaanii raawwatatanii waliigalteen isaanii nageen isaanii hundumtu qophaa'ee teessoo isaaniitti DHL'dhaan ergamaa fi bakkuma jiran taa'anii mallattoo isaanii waliigalanii mallatteeffachuu ni danda'u jechuudha. So kun haala bittaaf gurgurtaa keenya baay'ee salphiseetudha kan inni jiru. Darbees immoo haala kaffaltii keenyaatiin wal qabatee fakkeenyaaf manni abbaan ciisicha tokko qarshii 432 irraatti eegalee ispeeshaalii diyaaspooraa bilookee mabaasnee jiru kanarraatiitiin ni arganna. Darbee abbaa ciisicha lama qarshii 760 irraa eegalee ni arganna jechuudha. Inni sadaffaa yookaan immoo namoonni maatii qabaniifis illee kan sirriitti ga'uu danda'u immoo abbaan ciisicha 3 qarshii 910 irraatti eegalee namoonni kaffaltii duraaf kafalanii bitachuu danda'u jechuudha. Kan hafee haala kamiin kafalamaa tajaajila lama kennina gosa kaffaltii lamaati kan nuti qabnu. Kun kan kaashiidhaan yoo ta'e haga waggaa 3 walakkaa keessatti persentii 100% kaffalatanii ofirraa xumuruu danda'u. Yoo immoo namni liqii baankii fedhu immoo yoo jiraate liqii baankiitiin kan dhala qabus ni jira. Dhalarraa bilisa kan ta'es illee tajaajila liqii baankii ni kennina. So haala sanaan namni akka filannoo mataa isaatiitti haga waggaa 5 irraa eegalee haga waggaa 20-25 illee liqii baankii yeroo dheeraa fudhatanii haala salphaa ta'een kaffaltii isaanii kana raawwatachuu ni danda'u jechuudha. Manoonni keenya immoo abbaa 2, abbaa 3, abbaa 4, abbaa 1 yeroo jennu dabalataan kutaa hojjettu kutaa dhiqannaa isheetii wajjin of keessatti qaba. Saloon illee wajjin. Kutaa hojjettu mana keessa kutaa dhiqannaa isheetii wajjin waan qabuuf maatii tokkoof sirriitti ga'a kan ta'edha. Mana baay'ee guddaa fi bal'aa kan ta'edha. Okay, galatoom hedduu bareeda. Irdeebsi kas gaafachuu barbaadu of duuba si deebisu kan manaa himta keessan nam tokko tolchi adda haboo fi barbaada. Ka tolchi gaafatu jira adda baafachuuf. Kanaaf waan kana tolchi adda haa baasu barbaadu. Kan dhala qabus kan dhala allee hin jiraate liqii ni jiraate jirta karaa baankitiin. Amma namni kun manni hanga waggaa 3 meeqatti dhumatette? Waggaa 3 walakkaa. Waggaa 3 waggaa tokko walakkaa irraa kaasee manoonni amma construction isaanii persentii 50 ol darbes ni jira. Waggaa tokko walakkaa qofadha isaanii kan ga'uudhaaf yookaan immoo gara maamiltootaatti dabarsuudhaaf kan nuufu. Sadarkaa lammaffaarratti immoo waggaa 2 walakkaa keessatti kan harkaan geenyu ni jira. Piroojeektiin amma reef haaraa laawunchi gochaa jiru kun immoo waggaa 3 walakkaa keessatti kan maamiltoota keenyaan. Bareeda. Kafaltii jalqaba eega kafalan booda fakkeenyaaf abbaa ciisicha 3,910 jetteemi. Sirriitti. Isuma haa ta'u. Eega isiteen booda namootaan karaa dhala hin qabne warri waggaa dheeraaf liqeeffatu barbaadu. Akkuma atiitti waggaa 5 irraa kaasee hanga waggaa 20 akka jetteef. Fakkeenyaaf tilmaamatti manni tokko gatiin waliigalli meeqa ta'a? 910 kana booda eega liqeeffatan booda baankii irraa kafala guutuu irraa kafalamu jarri baankichaaf xiqqoo kafalan. Haalli kaffaltii isaanii amma persentii 40 isaati maamiltoota keenya irraa kan eegamu jechuudha. Odoo baankii bira hin ga'in. Amma fakkeenyaaf abbaa ciisicha 3 yeroo jennu total costiin isaa qarshii qarshii miliyoona 10 fi 800 irraa eegalee abbaan ciisicha 3 miliyoona 10 fi 800 irraa eegalee ni argama. Ammatti gurgurtaa mana kana keessa seenuudhaaf yookaan mana kana bitachuudhaaf persentii 8 kaffaluun kan isaan irraa eegamu jechuudha. Kaafee persentii 32 kan ammoo suuteedhanii haga waggaa 3 walakkaa keessatti hagamanni kun harka isaan ga'utti kafalatanii xumuratu. San booda ji'aan baankiidhaaf immoo liqii baankii isaaniitii wajjin kafalatanii itti fufu jechuudha. Haga waggaa fedhaniitti persentii 60 isaaf immoo liqii baankiitiin walitti qabsiisna. Jarri dirqama 40 kafaluu qaban jechuudha. Waggaa 3 walakkaa keessatti persentii 40 kanarraa expect ta'u. San booda mana isaanii fudhatanii kireeffachuu danda'u, keessa jiraachuu danda'u.
erga mana isaanii fudhatanii booddee immoo isa hafu hanga waggaa 20 keessatti immoo kaffaltii isaanii fudhatu murachuutu xumuruu danda'an. Hedduu bareeda. Waan kanaan ala wanti hunduu akkuma namni barbaadu jira. Bakki barnootaa ni jira, bakki bashannanaa kutaa hojjettu wanti hunduu ni jira. Wanti hafi tokko hin jiru. Saayitii illee viidiyoo waraabnee isiniif kan mul'ista jechuudha. Bakka inni jiruu fi maalirra akka ga'ee jiru isiniif kan mul'ista. Anillee akkuma argitan bitadhee jira. Achirratti Amaariffaan haasofni malee asiin afaan Oromootiin isin agaluuf irra isiif deebi'ee waan hafe yoo jiraate ammas isin itti nuuf dabaltii manallee bakka isiniif mul'isa. Waan hafe immoo isin itti dabaltee nuuf haa himtu. ከብራ ወኒ ሆርዶፍቶትኒ ከስርት ወዶ ቤከንለ ጀደ ያዱ ኤጋ ማነ ቤተቹ ዋን ሰልባሚቲ ሙርቶ ጉዳዳ ዋን ተኤፊ በኪቲ ቀርሺ ኬሱ ከና አተሰኩማ ስርት ላልቴ ስርት ቆረቴ ኑፊለቴ ማሚሎ ተገኛ ፈኒ ኢብሱ በርባዱ ከብራ ማይኔ ናኑ ለቡ አማ ይሮገባ ከሰት ሀለ ሰፍሳዳ ከን ጉደታ ጅሩዳ ደርቤ አመሞ ከኑማ ሰገንታ ሙቱን ማንቀበቴ ጅሩኒሞ ሚሶማ ኮሪደሪቲን ሳይቲ keenya fuula isaa duratti bakka sadiitti piroojeektii gurguddaadha kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kun tokkoffaa saayitii keenya filatamaa taasisaa jireenyaa filatamaa taasisaa darbees immoo investimantiidhaaf illee namoonni bitanii jiru deebisanii gurguruudhaan kireessanii irraa gatii argachuudhaan sana fedha godhatanii kan bitan maamiltoonni garaagaraa ni jiru waan ta'eef misoomni kooriidarii kun saayitii keenya fuula isaa duratti kallattiidhaan amma diiyaaspooraa bilook lakkoofsa lammaffaa sasadara asii kaasaa ture fuula isaa duratti kallattiidhumaan misoomni kooriidarii kun kan inni raawwatamaa jiru of keessatti immoo bakka bashannanaa garaagaraa namoonni keessatti bashannanuu danda'an paarkingii underground paarkingii illee ni qaba faawunteenii garaagaraatu of keessatti qaba darbees immoo bakka ispoortii hojjetan illee namoonni bakka tokkotti walitti dhufuudhaan ispoortii kan isaan hojjetan bakka bashannanaa baay'ee haala ajaa'ibaa ta'een viidiyoo isaa ilaaluu ni dandeessaa masriidii viidiyoo hojjetanii yeroo ammaatti haala sanaan piroojeektiin kun kan hojjetaa jiru so kun immoo saayitii keenyaaf vaalii guddaadha kan inni laatu jechuudha namni kamiyyuu yoo bitatanis yoo deebisanii gurguruudhaafis ta'e kireessuudhaafis keessa jiraachuudhaafis yoo ta'e faayidaaf bu'aa guddaa kan argamsiisudha jechuudha vaalii saayitii keenyaatis immoo yeroo gabaabaa keessatti illee baay'ee ol kaasaa deemaa jira namoonnis immoo akka isaan filatan taasisaa deemaa jira jechuudha egaa kan biraa dabalataan maqaa keetiin yookaan immoo yuutuubii kee irra maamiloota kee hordoftoota kee kan ta'an maqaa kee waamanii yoo gara keenyatti dhufanii karaa isaatiin dhufnee isin biraa bina bitanna yoo jedhan namoota dursa dhufan 5 qofa namoota 5 qofa ammas irra deebiin isinitti hima kaffaltii isaanii duraa irraatiiti persantii walakkaasaa gama keenyaan kavar kan ta'u ta'a kaafee walakkaasaa qofa kafaluutu irraa eegamaa jechuudha namoota 5 dursanii dhufan qofaaf tajaajila kana laannaa egaa maamiltoota hordoftoota kee haala sanaan hubachiisuu ni dandeessaa jechuudha. Waaw hedduu galatooma akkuma duras dhageettanii akkaataa viidiyoo amarfatanis dhageettanii jiraatan anillee yeroo bitu Sumayyaan dhuftee bittee waa lama bitee lamaan keessaas lachiin irraa yoo persantii qixxee na hir'isanii jiran jechuudha akkuma meeshiin jetti kanatti na hir'isanii jiran jechuudha maaliif namootan 5 dura dhufan keessaa isa tokko ta'e Sumayyaan dheedhan fiigaa ana dura dhaqee maaliif jaartitii barbaachaa waan jiruuf ilmaan tees barbaachaa waan jiruuf fiigaa dhaqee carraa kan argadhe jechuudha kanaafuu isinillee isin darbii isin jedha namootan akkuma viidiyoon kun gadhiifamee ilaaltanii daddaftanii bilbiltaniitiin kaffaltii keessan kaffaltan hedduu rakasa abbaan ciisu tokko 400 wayii kaffaltiin jalqaba jechuudha kan suutan kafalaa deemtanii garuu tolchaatii bilbila adda baafadhaa walii galli isaa meeqa ta'a persantiin baatirraa kafalamu meeqa ta'a yoo kan gara liqiitti illee booda dabartan persantii 40 boodas kan kafaltan meeqa ta'a kan jedhu bilbilaan karaa ittiin argatan isin himna karaa sanii tolchaatii adda baafadhaati achiin booda daddafaatii kafalaa eegasi namootaan 5 jalqaba dhuftan yoo xiqqaate waan guddaa isin irraa hir'isan jechuudha dhaabbanni kun namootaan dura dhufan 5niif isiniif irraa kafalaa isin akkuma nama qixxee kafaleeti jechuudha. Kanaafuu akka isin tarra jedha mee namootaan bitachuu barbaadan yookaan immoo informaationa waa'ee kanaa adda baafachuu barbaadan karaa kamiin isin argatan maal fa'aan isin argatan? Lakkoofsa bilbilaa keenyaa fi lakkoofsa bilbilaa keenya kanaan
telegiraamiidhaan ta'uu danda'a, waatsaappiidhaan ta'uu danda'a, imoo bootiin wanta barbaadanii wanti isaaniif mijatu hundumaatiin Tsiggereedaa jedhanii kallattiidhaan kominikeetii gochuu danda'u. Naaf bilbiluu hin danda'u. Bilbila konan kaa'aa fi qooqa isaaniitiin rakkoo tokko malee wanti hundumtuu ifa isaanii ta'ee sirriitti tajaajilanii argatu jechuudha. Darbee immoo suuqiilee namoonni bitachuu barbaadan yoo jiraatan mana jireenyaa qofa osoo hin taane mooraa kana keessatti kompaawundiin kun guddaadha. Namoota baay'ee mooraa kana keessa jiraata. Daldala illee keessatti daldala namoonni barbaadan suuqii gurguraatu jira. Isarratti illee odeeffannoo namni barbaadu yoo jiraate sirriitti odeeffannoo ni kennaa fi darbee immoo apartmentiidhaaf suuqii kana immoo lamaan isaa yeroo tokkotti yeroo fudhatan immoo diskaawuntii guddaa isaaniif qopheessaniitu jira. Sanarratti hirmaachuu danda'u. Akkuma dursee isinitti meegaa ariitiidhaan namoota nu bilbilan 5f carraa addaa yookaan diskaawuntii addaa waan qabnuuf carraa kanatti akka isaan fayyadaman irra deebi'ee ibsuun barbaada. Okay, hedduu galatoomii akkuma dhageettan ani suuqillee bitadhee Sumayyaan mana jireenyaa bitatte isin bitannaan ani suuqii fi manas wajji wali bitadhee mallaqa bareedaa irraa na hir'isanii jechuudha. Kanaafuu namoottan daldala achi keessatti dalagaa adda addaa uumachuu barbaadan bitachuu hin dandeettan jechuudha. Waa lama bituu dandeettanii jechuudha. Waalachuu eegee bitattan immoo gatiin hedduu isin hir'ata. Keessattuu nama shanan dura dhufuuf waa lama irraa isin hir'ata jechuudha. Kanaaf akka isin jala hin tarre jedha. Akkasumas namoottan yoo jiraachuu illee hin barbaadin fakkeenya Adaamaa yookaan Direedawaa yookaan biyya adda addaatti irra mana qabdan haa jennu. Yoo keessa illee jiraachuu hin barbaadin mana kan tirfiifis badala birriin keessan baankii keessa taa'ee calliseetu waan achitti namni biraa liqeeffatee ittiin dalagurra isin ittiin bitanii keettanii jala kafalaa gaaf manni kun xumurame gatiin isaa akka amma jalqaba kafaltan kanaa miti. Gaaf xumuramee jedhu immoo gatiin dabalat deema mana kana. Gurgurachuu hin dandeettan tirfii irraa argachuu dandeettan. Kireeffattanii galii irraa argachuu hin dandeettan jechuudha. Suuqa kanallee bittaniit amma kafaltanii ijaaramaa jiraa miti gaaf ijaaramee xumuramee isiniif kennamu immoo suuqni kaminuu fakkeenyaaf yoo amma kireeffattee baatii muraasa yookaan waggaa muraasa keessatti daleedee keessaa baate yeroo keessaa baate qulfiin gurguramu ni dabala jechuudha. Akkuma kana gatiin isaa hedduu galii guddaa irraa argachuu dandeettan jechuudha. Suuqa akkanaa kanneen illee bitattaniitiin keettanii gaafa baatota muraasa yookaan waggoota muraasa booda gatiin isaa gaafa akka malee dabalu gurgurachuu isin dandeettan barbaadan keessattis dalagachuu hin dandeettan jechuudha. Awwaan kanneen yaadetti dirqama keessa galallee osoo hin ta'in yoo keessas galuu barbaade ni gala yoo keessas galuu barbaade tirfii irraa argadha jechuudha. Wanni kasaaru tokko hin jiru. Birriin kiyya waggaa meeqa baankii shamaa turte jechuudha. Akkaawuntii diiyaaspooraa hunda banee doolaara meeqa kaayaa ture taa'atumaan turte jechuudha baankii keessa. Garuu osoo asii bitee jiraadhee manni dabalat deema manni keessa dhumatee jira jechuudha. Kanaafuu namoottan hedduu akkas godhaa kan jirtan nama hedduu jira jechuudha. Hundi keessan warra viidiyoo kan dhageettan namni birrii baankiitiin awwaalan hin jiru. Arra boros hin jedhin akka isin jalaan tarre DMC real estate dhuftaniitiin lakkoofsullaa asirraa argattan, email ni argattan, telegram ni argattan, whatsapp ni argattan, direct yoo bilbiltan ni argattan, karaa hundaanuu hubannoo fudhattanii tolchisanii hubattanii kaatanii bitachuu hin dandeettan. Namallee qaaman ergitaniitiin iddoon biiroon isaanii jirullee isinii hima qaaman asitti ergitanii dhufaniit gaafatanii qaamallee xumurachuu hin danda'an jechuudha. Yeroo ammaa namni keenya yoo birrii itti ergitan namaaf hin bitu birrii ergattanii waan akkana naaf godhu yookaan jettan taate yookaan achi isin jala hambisa yookaan yaada biraa isin kenna yookaan horii bitadhu isin jedha yookaan lafa bitadhu midhaan itti facaasin jedha waan adda addaatu jira jechuudha. Kana immoo yoo sodaattanii waan akkasii jiiltanii kanaan dura sodaattanii nyaatamtanii maatiin isin dhoggatee kan jiru taate daayirektii lultaniit biyya jirtan keessaa karaa DHLtiin xumurtanii ofii keessanii kafaltanii ofii keessanii achuma farramtanii oriijinaal waraqaan as dhufee darasanyiin isiniif dhufuu ni danda'a jechuudha. Dhaabbata guddaadha dhaabbata kijibuu miti jechuudha. Kanaan duras kan birallee kafalee jira jechuudha. Ni qaba bakka biraatillee garuu sun haga ammaa mana xumureenaaf hin kennine kun immoo namoottan hedduu bitataa jiran atantamaan namallee manallee akkuma jedhanitti xumuranii namaaf kennaa jiran jechuudha. Ammaayyuu qixxee olii dhumatee jira viidiyoo kan argitan ta'a jechuudha. Mee obboleetti kan hafeef namoottan yoo qaaman asitti argatu barbaadan biiroo isaanii dhaabbata keessan kan halaalaniif yoo kan barbaadan taate naannoo jiru biiroo keessan eessatti akka argamanii fi saayitiin kun saayitiin eessatti akka argamu bakkee manni itti ijaaramu naannoo kamitti akka argamu duras dubbatee jirta ardee miti bakka biiroon itti argamu. Bakki biiroo keenyaaf bakki saayitii keenya walumatti dhiyoodha. Bakkuma naannoo tokko irratti kan inni jiru magaalaa Finfinnee naannoo Labuu Mabiraat Hayil jedhamu irrattidha kan inni argamu. Yeroo dhufuuf fedhan maamiltoonni keenya yookaan immoo daawwattootni kee dursanii odoo nu bilbilaniiti. Maaliif maamila baay'ee keessummeessan guyyaa keessatti waan ta'eef dursanii bilbilanii sa'aatii akkasii irratti dhufu yoo ta'u jedhanii gaarii ta'a. Yoo bilbiluuniif immoo hin mijatiniif ta'e immoo yeroo dhufan gara waajjira keenyaa dhufan Adaamaa TV irraan ilaalee dhufee jedhanii yookaan maqaa kee caqasanii yoo dhufan sirriitti keessummeessina jechuudha. Tajaajila addaa argachuu danda'u. Haala kanaan nu quunnamuu danda'u jechuudha. Ayyee galatoomii. Akkuma beekamu Adaamaa TV jettanii warroottan viidiyoo kan ilaaltanii dhuftan viidiyoo kana ilaallee dhufnee jettanii yoo dhuftan
haala gaariin isin keessummeesti akkasumas paakeejiin wajjin jirullee akkasitti isiniif kan kennamu ta'e jechuudha. Kennaa addallee qabdanii jechuudha. Namoottan shanan dura dhuftaniif akkuma jedhame qixxeen isinirraa hir'ateetiin kafaltii jalqaba kafalamurraa qixxeen isinirraa jechuudha. Kaafteef dhuftanii adda baafachuu hin dandeettan bilbiluu hin dandeettan jechuudha. Osoo hin dhufin dura namni waan baay'atuuf namni waan akka malee baay'atuuf osoo hin dhufin dura bilbilaati sagantaa yeroo qopheeffataniitiin yeroo isaan koottaa isin jedhanitti dhuftanii waa hunda adda baafattanii mana keessan bitattanii deemuu hin dandeettan jechuudha. Kafaltiin dura jalqabtu akkuma beekamu sa'aatii ammaatitti 900 jechuun waan miiliyoona takka hin guunne hedduu salphaadha jedhee yaada isin hundaafuu salphumatti balleessitan jechuudha osoo hin beekin jechuudha. Kanaaf isii yoo kafaltanoo dirqama isinitti ta'a mana kiyya qabeessanii jala akka mallaqa san kaayattan irratti waa godhatan isin godha jechuudha. Akkasii wanti biraa wanti hafee jira. Homaa wanti hafee jiru odeeffannoo dabalataatiif immoo akkuma duratti dubbanne lakkoofsa bilbilaan keenyaaf iskiriinirra sanaan quunnamanii qooqa isaaniitiin odeeffannoo gahaa argachuu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa jalqabarraa iskiriin kana gubbarratti argitan ni jira. Isaan bilbiltaniitiin feetan daayirektii feetan karaa barbaadaniin waatsaappii, iimoo fa'aan, vaayibar fa'aan, voot fa'aan waan barbaadaniin dubbisuu hin dandeettan jechuudha. Irra isiniif deebi'ee isin hima. Karaa saniin infoormeeshin guutuu argachuu hin dandeettanii. Akka carraan kun isin dabarre isin jedhaa waan daawwattaniif galatooma waan biraa inni qabu hin jiru. Homaa xumurreerraa guddaa galatoomeetis mannatti fudhattes kan milkeessiifa ta'u. Amiin 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 ollaa taana mana keessi nu mul'ista. Ollaa taana buna wal waamna gaafa. Tole sirriitti. Akkasii galatoomi. Galatoomi. Nagaa nuuf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya Tsigee. Egaa dhufnee jirra. Hordoftoota daawwattoota keenya dhufnee jirra. Akkuma argitan isii wajjin dhufnee gamoo olaaluuf dhufnee jirra. Mee koompaawundii keessa maal fa'aa qaba? Hagam takka ijaarame dhumachuuf hagam takka hafe manni keenya eessa waa hunda nu mul'isu. Tole gara saayitii keenyaatti baga nagaadhaan dhuftanii wantoota sila biiroo keessatti dubbachaa turrellee amma qaamaan immoo saayitii kanarratti argamnee ni ilaalla jechuudha. Akkuma durasitti hime sadarkaa garaagaraarra manoonni keenya kan inni jiranii amma fakkeenyaaf gamoon keessa jiru kun maamiltoota harkaan ga'uudhaaf yookaan immoo xumurree handoover gochuuf waggaa tokko falakkaa qofadha kan nu hafu. Gara fuula kana duraatti immoo dhaqnee liiftii kanas illee sirriitti si agarsiisa. Akkuma fuula keenya kanaan dura argitutti gamoo kana keessa liiftii 5dha kan inni jiru. Amma kan irra jirru beezmentiidha bakka paarkingii konkolaataa dhaabuu danda'an. Duuba keenya akkuma argitu ammallee konkolaataa dhaabsisuudhaaf tajaajila kennuu eegaleetidha kan inni jiru. Iddoo kanatti kan arginu kan maamiltoonni yookaan immoo namoonni itti fayyadamuu danda'an paasenjar liiftii 4 qabna. Saayiziin isaas kun akkuma argitu kutaa ciisichaa fakkaata malee liiftii illee hin fakkaatu. Mana ciisichaa fakkaatu guddaadha. Sirriidha. Saayiziin isaa guddaadha. Kaaree meetira 7dha. Yeroo tokkotti namoota 28 fe'uu ni danda'a. So arfan isaanii as jiran kun namoota 100 ol yeroo tokkotti tajaajila kennu. Yeroo tokko nama 100 ol baasu gabbaa'uu danda'a jechuudha. Sirriitti wal eegumsa kamiyyuu malee namni tajaajila liiftii kana argachuu ni danda'a. Darbee immoo saayiziin isaa guddachuu qofa otoo hin taane teekinooloojii haaraa baatirii dabalataallee kan fayyadamedha liiftiin kuni. Maaliif ibsaan akkuma beektus tajaajilli ifaa addaan cituun isaa hin oolu. Baakaap jenereetarii ni qabna. Garuu baakaap jenereetarii kanarratti qofa immoo dipeendii odoo hin ta'in sarviizii marrallee odoo jirru yoo ibsaanillee gidduutti bade oopshinii sadaffaa liiftiin asitti argitu kun tokkoon isaanii baatirii mataa isaaniitti qabu. Chaarjii yeroo tokkootiin haga sa'aatii 24tti tajaajila kennuu danda'u jechuudha. Humni ibsaa kamiin illee odoo isaan hin barbaachisin yeroo tokko chaarjii qabataniin haga sa'aatii 24tti tajaajila kennuu ni danda'u jechuudha. Kunoo liiftiin keenya kun arfan isaanii asitti ni argina. Kabira meeshaadhaaf kan qophaa'e immoo liiftii inni 5ffaa gama kanaan ni mul'ata jechuudha. Liiftiin keenya inni 5ffaa yookaan immoo kaargoo liifti kan jennu maamiltoonni keenya yookaan namoonni gamoo kanarra jiraatan meeshaa isaanii rakkina tokko malee fe'achuu akka danda'aniif immoo liiftiin keenya inni 5ffaa kunuutu iddoo kanatti argama. Kunis akkuma argitu saayiziin isaa baay'ee guddaadha. Meeshaa gurguddoo kamiin illee keessummeessuu kan danda'u yookaan fe'uu kan danda'udha. Asitti ni argama jechuudha. Ol baanee immoo gamoo kanarratti viiyoo akkamii magaalaa Finfinnee haala kamiin illee akka ilaallu sirriitti hubachuu ni dandeenya. Kun meeshaa akka barbaade fe'a jechuudha. Meeshaa akka barbaadetti fe'achuu dandeenya. Liiftiin kun sunis olitti. Yaa kun kaargoo liiftiin keenya kana. Kaargoo liiftiin kana kan. Eeyyee meeshaa gurguddaa sirriitti fe'uu ni danda'a. Ol baanuuti immoo gamoon kun viiyoo akkamii akka inni qabu immoo sirriitti ilaaluu. Dhiifama wajjin jalqaba osoo hin beekne dura paarkingiin iddoo konkolaataa dhaaban kunniin
namuyyuu iddoo kutaa kutaa isaatiin qabamoo akkamitti dhaabata? Namuu kutaa isaatiin qaba. Dabalataanis immoo paarking space ni jira. Darbees paarkingii kanaaf nuti kaffaltii kamiin iyyuu kaffalchiisnu bilisaanii. Kan isaanii jechuudha. Yaa kanuma isaaniiti bilisaanii malee kaffaltii addaa dabalataan hin kaffalanii kan mataa keessaniiti paarkingii kan isin qabdanii waggaa tokkollee konkolaataa kee as dhaabdee gara biyya alaallee bakka fedhe deemtes rakkina tokko malee yeroo deebitutti konkolaataa kee kaffalchuu dandeessa. Waaw bareeda. Mi ol baanii ilaalla. Ni ilaalla. Egaa akkuma argitu flooriin kun immoo kan bakka daldalaati. As keessatti akkuma argitu kana tooppiin isaas baay'ee dheeraadha. Ispeesii guddaadha kan inni qabu. Bakki daldalaa yookaan suuqiidhaaf kan qophaa'ee jiru kan gurgurtaadhaaf ba'ee jiru kana keessaatidha jechuudha. Akkuma duratti himaa ture bakki saayitii keenyaa kuni viyuu magaalaa baay'ee bareedaadha kan inni qabu. Fuula keenya kana duratti akkuma argitu magaalaa Finfinnee guutummaa guutuutti argisiisuu kan danda'u viyuu magaalaa guddaadha kan inni qabu jechuudha. Akkuma yeroo ol siqaa deemtu immoo gubbaarraa gadi ilaalaa deemtu asirratti duratti akkan sitti himee misooma kooriidarii kanaatiin immoo fuula keenya kana dura gamoo keenya kana kallattiidhaan fuula kana dura kan argaa jirtu kana misooma kooriidarii kanaatiin immoo wantoota duratti sitti himaa ture sana asitti jechuudha kan inni misoomaa jiru. Iddoon bakka bareedaadha magaalaa jidduudha. Hedduu namatti tola asirraa gadi magaalaa guutuu teessee galaa jiru. Qilleensa si argamu qilleensa addaati. Hedduu namatti tola. Kuni guutuun iddoo suuqa isitti. Iddoo daldalaati kuni guutuun. Fooqi waa bitachuufis waan adda addaa dalaguufis namni asiyyuu gabboon barbaadu. Asii gadi ba'uun barbaadu. Wanti hunduu asuma keessa argama. Waa hundi as keessaa. Suuqa bitattee dalaguu barbaadus asitti. Bashannanaafis daldalaafis waa hunda faasilitii as keessatti guutamee jira. Hedduu namatti tola.